Deem. Deemi. Shani darse. Wallahi jirtu wannaa kana. Wallahi jirtu. Caccaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafun ordoftolli maggeefi abdi. Ashama arkafune maatiin channel keenya hundi keessanuu har'a challenge tokko isni qabanne dhufne challenge kanatti itti bohaartu jennee yaanna nutis akkasuma itti bohaarra jennee yaanna hanga dhumaatti akkanuma nu hordofaa challenge keenya kanarra gabaabduudha baay'ee hin dheeratu waanuma xiqqoodha jechuudha gaafiidha. Ani afaanin jecha afaan jechuudha afaan oromoo keessaa jecha tokko jedheeni dafe sakandii 5 keessatti daftee qubee meeqa ta'u fakkeenyaaf kootu yoo an jedhe qubeen sun kootuun kun qubee meeqa akka ta'e daftee sakandii 5 keessatti deebisuu jechuudha. Challenge keenya kana anillee yeroo challenge kana yoo mannaa deebisuudha kan namu atu ta'e ala baaseenii irbaata affeeraanii yoo ka'an immoo wadhu ta'e immoo irbaata bareeda mana keessa naa dalagdee jechuudha. Kanaan walii galle yoo namooti isiin na caala argatte anaatu manatti hin dalagdu alatti irbaata affeeraan jechuudha. Yoo garuu ani immoo wadheen irbaata bareeda jedhame mana keessa naa dalagdee jechuudha. Kanaan walii galle. Kanaafuu hiraata moo irbaata? Irbaatni jechuun iraata sanuma. Iraatni afaan Amaaraati. Irbaatni afaan Oromooti. Okay? Amma ajal qabnu okay qophiidha. Laal deebii suuf hin turin daftee sakandii 5 keessatti sakandii 5 sun dabarraan gaafi meeqa ol gaafa? Meeqa ol gaafa? Rakkoon qabu 5 gochuu dandeenya. Itti dabaluu dandeenya ofeen garuu sakandii 5 sun dabaruun qabu. Okay? Ana jalqamoosii. Jalqabu rakkoon. Okay. Akkam? Dab. Dhumate. Sakandii 5 daqiiqaa si fakkaate sakandii dabar. Akkam? 5. Akkana turuu hin danda'amu yeroo biraatiif. Turtee jirti yeroo biraatiif garuu akkana turuu hin danda'amu. Amma hedduu turtee jirti. Akkam jechuun 5 jette isin 5 hayyee haala koo akkam? A kaalama A takka. Yes. Argatteerti qubee 5 akkam jechuun qubee 5 qaba. Argatteerti. Okay. Deem. Afur. Hayyee sana. Deem. Da. Deemi. Moo deem. Deem. Deemii yaani. Afur jetteem deemii gaa deemiin deemii fi hayyee da eelama sadii maa wajjin afur deem. Deem. Deemi. Shishan darse. Wallahi asuma taashe. Takka. Takka la duwa. Takka abee jira takka argattee jirti. Okay, eshi. Nagayaa. 5. Nagayaa kan jedhu 5 jettee nagayaa haala koynu na sadii aatu jira afur yaa 5 a torba nagayaa akkamitti nagayaa dabar maal taate torba jechuudha isin 5 jette abdee jirti jechuudha. Nagayaa sadiittiin beekamu ni raanfadde malee. Akkamitti Na inni gabaajee barreessiti inni yaa jetti laal waan hin jirre qubee afaan Oromootiin qubee afaan Oromoo sirrii qubeen takkaa yoo raanqachuun qabdu afaan Oromoo yeroo barreessanis yeroo haasawitanis qubeen takka raanqachuun qabdu kana beekuu qabdan takka arganne jechuudha. Tan takka. An takka amma kasi gaafa dhabdee jirta. Atis kana gaafa dhabee jira. An takka ati zero dara. Maaliif ka amma kasi gaafa dhabdee barati? Dhabullee takka ta'uun qabdu faati. Yoo waan akkasumaami. Gaafii sadii wal gaafanne. Sadii keessa ati lama ani tokko wayyee. Ati tokko miti sitti tokko. Amma si dhabdee barkaan si gaafadhe. Akkasitti lakkaa'amu? Akkasitti lakkaa'amu. Ati ammaan tana waan ani si gaafadhe ati naa deebiste takkatti saabbatta malee ta'ifiif na gaafattee an dhabe maa isaatti? Ati na gaafattee an dhabe ani sin harkanne ati na gaafattee laala ka ati na gaafattee soo akkas ta'e bar ani sin harkanne hin qabattu jechuudha sun hin ta'u laa akkasii mitam gaafii sadii wal gaafanne ana qofaatu deebise ana qofa harkatti takka
Eega. Saniin alatti hin harkanna kan nuti lachuutu. Sadiin Haa ka arganne malee ka dhabne lakkaamu jechuudha. egaa akkamiin lakkaa'ama? Ka arganne malee moo? Okay amma olii gallee jirra. Ka arganne qofatu lakkaayamaa jechuudha. Amma olii galle. Okay amma ana mosi. Ana si gaafate na fakkaata. Amma si. Ana si gaafate. Si ayyee. Doolaaba. Doolaaba. Jecha qubee jaha. Da o a ba a torba ta'a. Arganne. Okay. Hin arganne. Gaafii meeqa siyaa gammati? Gaafadhee dhabdee. Gaafii meeqa siyaa walumaa galatti gaafii meeqa na gaafateeti? Sadii naafe. Atillee sadii anillee sadii. Sadii naafa? Gaafannee. Okay. Kaddee lama. Okay. Peestaala. Shan. Ja. 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 Peestaala. Pee. Jechi jedhu sunu ila e lama qaba qubee sadii. Saayooti dabalti afur. Taayooti dabalti shan. A jira. Torba. Laa jira. Saddeet. A dhumarra jira. Sagal. Hin arganne. Peestaalumeetu jila kana buutu. Qubeen afaan oromoo dheeraa bar peestaala. Meeqa naafe? Allamaan naafeeti sadii seef. Sadii? Okay. Qubee afaan oromoo laala guutuudhaan kaa jechuudha kan lakkaayaat hin jiru. Qubee gaggabaabsanii maali wanta godhansanii miti. Qubeen guutuu osoo hin irrisin osoo keessaan hambisee osoo hin dabalin kan barreeffamuun deebisaa fi jira. Dabalaa jira gisee haa taranti. Deemi. Kunoo isin asirraa dubbisuun ni tan deebisaa hunda asirra barreessaa jira jechuudha. Ampoolii. Ampoolii. Yalla. Qubee torba. Yalla ta'ee. Ama. Am. Jaha sadii. Po. O jira. Shani. Laa jira. Torba sirriidha. Ampoolii. Ampoolii. Abbaa meeqatti torbeetti? Torba jedhee. Ampoolii qubee torba. Argadhee jira. Okay. Takka qofa ammaan. Meeqaan naafisa? Takka hafa lama siyafi. Okay. Anas lama malee maal bira tokko. Sodaattee jirti. Iqaamaa jiranii. Azaana miti. Okay. Ajuuza. Dafi. Ajuuza. Torba jette. Ajuuza. Ajuu. Hanga jedhutti qubee sadii jira. Qubee afur jira. Za. Sadii jira. Torba ta'a. Ajuu. Meeqa jetteti? Torba jette. Ajuuza. Ayyee torba argatteerta. Takka nuuf jechuudha. Caccaba. Caccaba. Yalla. Caccaba qubee torba. Wallahi hin ta'u akkanatti. Maalree dafee deebisee bara. Caccaba. Wallahi jirtu wanta akkana. Wallahi jirtu. Caccaba qubee torba. Dhiisii bakka gaafata. Sabataan akkana. Eshi akkee ayyee. Hayi suutee caccaba. Eshi dafi gaafachuu. Irbaatuma kana alaaf affeeramuuf bara akkanasii guggodha. Achi laalta isa sitti himaa jira? Yaayuu sitti himaa jira siisi. Yaaditti hin jira. Yaaduun maal jechoota meeqa dhabdeetii yaadda? Inni siin galu kan inni achi siin jedhu makee gaafadhuudde afaan isaa achi hidhii isaa sochoosu inni akkami sii gala? Shayyee. Daddaba. Irraata kana affeeramtu. Daddaba. Daddabaa maal jedhee daddabaan jecha afaan oromoo keessatti daddabaan jiru dadhabaa jettee malee. Dadhabaa yoo jettu. Dadhabaa yoo jettee malee daddabaa jechi jedhu jecha afaan oromoo keessa hin jiru. Akkamitti? Daddaba. Daddabaa jechatti hiikaa hin qabne malee qubeessitti himuu danda'a bara jecha hiikaa hin qabne. Kanaafuu jecha afaan oromoo fayyadame. Maa waan nama tursiisu amma kun. Maqaa namaa yaa mudaleetu waan fedhe jechuun dandeetama. Carraan kee dabree jira. Laa dabree jira carraan kee ammaana. Joina. Joina. Jecha afaan oromoo siin jedhan kan hin beeknu jecha afaan oromoo qofa siin jedhan. Jechoota afaan oromoo keessaa
Tayyib jechoota afaan Oromoo keessa. Hawaa feete si akkamitti waa wallaalta? Manda Na jalaa badiree akkamiin ta'a? waan kun amma haasaa jirtu kana akkamiin ta'a jettu feete? Na jalaa bad. Na jalaa bade. Sun dheeraa hundaafu. Ayyee isi qubee sagal akkamiin ta'a? Qubee sagal akkam ta'a jedha haa godhu. Qubee sagal hayyee isaa. A ka sadi a afur ma shan akkam jedha sun taha afur qubee sagal wallahi lazii qubee sagal akkam taha kun asirratti barreessaa jira asirraa dubbisaa isin akkam taha qubee sagal lakkaa yoo fitan akkam taha sirriidha. Eshi dhumee jira carraa isii na fakkaati miti kiyyaa toofe amma takka qofaan naafe okay meeqa argadhe garuu qoy walqixa moo walqixa oo eshi tolosaa dafi tolosaa shanii shan jettee jirta amma dhiisisan tolosaa to lo o afur saa shan a jira torba tolosaa qubee torban arganne wallahi gize tanteeti laal akkanatti wanti maa kun sabar lakkaa oran deetaa sirraa kun barreeffamaa jiran iskiriin irratti tolosaa qubee torba ambar ragaa wajjin asirra kaayatii jira hundaayyuu tolosaa mo'amtee jirti jechuudha ana mo'atemi mo'anne lama enna walqixa moo amman arganne anka amma deebisee kanoo arra eshi jecha takka kadhuma faayinaalii jecha takka ajan walii galle jecha takka qofa kadhuma jechuudha yoo ati dhabde ni mo'atta yoo an argadhe ni mo'adha jechuudha ni mo'adha ni mo'atamta eshi abdi qubee afur jette abdi jecha jedhu a ba da sadi wallahi akka keefiitti baratte abdi ifimiti afaan oromoo guutu abdi jechuun bar abdi jechuun bar qubee shan abdi jechuun hiikaa qaba abdiidha abdii na abdii jette man abdii kee akka an ingiliffaan barsun qubee facebook yaamaal silaalchiseeti an ingiliffaan barreeffadhe waan ta'eef qubee takka godhe facebook keenya ka duraanii yoo kan beektan hundi keessaa qubee afaan oromooti abdii muktaar abdii qubee afaan oromoo guutuudhaan jira jechuudha kanaafuu dhabdee jirti ishii deem hayyee deem kee amma dhabdee jirti amma afur jettee ani shan jedhe ishii siitu hafe takka siyaaf hayyee magartuu qubee jaa magartuu ma a ga qoy ga hayyee yalla allam itla wallahi allam wallahi injiliis takko fana obsi magartuudha ma a ga a afur ra shan ta ja tu lama dhumarratti jechuudha Tilachuu dhabne. saddeeti ammeeqa jedhe Jaa itti egaa. jaa qubee saddeeti magartuu magartuu qubee saddeeti Tiraasii haadhaan tana. qoyka addaan hin baane bara walqixaa bara akkamitti ala si affeera wallahi walqixa ka amma sitti dabaluu qabne malee jechi tokko anis tokko atis tokko okay makkanniisa makkanniisa Maaliin sila? jecha ka jecha afaan oromooti makkanniisa Makkanniisa. Iddoo kanas qubee himi ka makkanniisa beekuudha iisiiti Makkanniisa. dafii ka sa'aatiin kee dhume Torba. makkanniisa qubee torba ittiin arganne Akkamitti? makkanniisa maa kaan lama afur ajjira shan naan lama torba iin lama sagal saajjira kudhan dhumarra jira kudha lama makkanniisa qubee afaan oromoo guutuudhaan jechuudha yeroo barreeffamu ayyee deebi kee qofa tafe amma yoo ansi jalaa deebise dhumate jechuudha irbaata manatti dalagee nu nyaachista dafikaa Abon beekaa. Yaalaa badii waanuma sila hunduu. homosila mo'atamtee jirti irbaata manatti dalagdee jechuudha an deebisee kadhumaa ka faayinaalii waliif qabnes an deebisee jira isiin dhabdee jirti kunoo amma si jala wanti si gaafadhe ati wallaalte anaan mo'atee jechuudha Ati immoo anni silaan si gaafadhee dhabdee mo'attama. mo'adhe kaa bara osoo ati na gaafatte hin beeku jettee kaan amma wanti jeellee kanaafuu dhabdee ati mo'atamte jechuudha walumaa galatti
irbaanni har'aa manatti naaf dalagamaa jechuudha. Waadaadha akka walii galleetti jechuudha. Silaa isin nama mo'atte ala baaseetiin mana nyaataa hoteela affeeraan jechuudha. Amma ammoo anaan mo'ate waan ta'eef irbaata ajaa'ibaa kana halkan miila dachaafadhe taa'ee si eegaa dalaydee fiddee na nyaachisti. Kanuma mo'atamte namoonni haaraa taatan subscribe nuuf godha. Namni subscribe hin godhin yoo jiraatan jechuudha. Hundi keessan subscribe godha. Viidiyoo itti aanu waan goolitti deebinuuf nagaan nuuf tura. Bye bye. Ciao. Ciao.